barata afaan Oromooti. Duraan dursee maatiin barattoota barsiisonni kenna koreen boordii OGMC keessummoonni kenna fi hawaasni Oromoo haga nagaan waraabatu. Akkasumas waamicha kenna kabajjitanii guyyaa kenna bareechisu. Kabajjitanii guyyaa kenna bareechisuu fi hamileen taa'u keessaniif maqaa barattoota teennaatiin hedduu galatoomaa kabajamaa isinii jedha. Kanatti aansuudhaan dhaamsa fi gorsa gabaabaa hawaasa Oromoo hundaaf waan qabuuf obsaa fi qalbiin caqasa. Tokko, afaan kenna afaan Oromoo haa barannu ilmaan keenya haa barsiifnu. Lama, mana keenya keessa fi alatti afaanuma keenya haa dubbannu. Sadi, afaan Oromoon bakka walitti dhufan hundatti afaan Oromoo dubbata. Maatiin kenna murtii bakkuma jirtanitti fakkeenya guddaa. Shan, Oromummaa kenna sabboonummaa fi eenyummaa keenya haa jabeeffannu. Jaha, tokkummaa Oromoo haa jabeessinu. Daawwitii haa baddu, dhugaan haa mootu, horaa bulaa nagaan galatooma. Good morning or afternoon, how are you Oromo? My name is Bariso Ganamboroba. Before we begin, I would like to welcome all of you, parents, teachers, the OGMC board committee, guests, and the Oromo community. On behalf of our students, thank you for attending our gathering and making it that much better. Now I would like to relay a message and advice for the entire Oromo community. Your intentful listening and patience is very appreciated. 1. Let us learn the Oromo language and teach our children. 2. Whether in our homes or outdoors, let us speak our language. 3. As Oromo people, let us speak the Oromo language in all our gatherings. 4. Let our mothers and fathers be examples. 5. Let us strengthen our Oromo heritage, national pride, and who we are. 6. Let us strengthen our Oromo unity. Thank you. Ayyakan adaan Suudaan barattoonni lama haala Oromoo naga itti wal gaafatan Oromduro jechuudha. Naga bara odoo hin taane haay odoo hin taane kan dhugaa naga akkamii akka wal gaafatan isinitti himanii dhageeffadhaa qobsaan. Maqaan kiyya Nihaal Muhammad Tawfiq. Maqaan kiyya barattuu afaan Oromoo Naanaat Xaahir Jaama. Akkam nagaa jirtaa Naanaat? Nagaa ati nagaa jirtaa Nihaal. Nagayanii badhaadha. Badhaadha isin badhaadha. Maatiin waatiin nagaya. Nagaa keessan nagaa. Warra horiin isin nagaya. Nagaa keessan nagaa. Xiqqaa guddaan nagaya. Nagaa keessan nagaa. Sa'aa namni maraa nagaya. Nagaa isin nagaa. Maruu nagaya galata rabbii. Dullee nagaa galata rabbii. Baga nagaya jira. Aamina tilee baga nagaan jiraatte. Barana odoo waliin argin turree jirra. Dhugaa jettee baratare wadha garree miti. Maal hojjetaa jirta amma? Ani amma afaan Oromoo barataa jira. Maal afaan koo si galaraa? Naa galaara garuu amma mana keessatti afaan biraa haasofna malee. Mana keessa afaan keessan hin dubbattu? Lakki rakkoo warra kiyyatu Ingiliffanaan haasaya. Warri kee afaan Oromoo hin beekanii maal? Ni beekan garuu Ingiliffana irratti shaakalan. Yoo isaan dhugaa jecha jalaa jallisee ilaalame. Sanboota ofiinuu afaan keessatti dabartu. Dhugaa jecha jalaa jallisee ilaalame. Dhugaa jecha kanaan booda akkas godha. Ani warra kiyya biratti afaan Oromoo malee afaan biraa hin dubbatu. Beektaa ijoolleen Chaayinaa fi Soomaalee fa'aatii yeroo walitti dhufan afaanuma ofiitiin walitti haasa'anii. Kun maal akka ta'e beektaa Naanaat? Sabboonummaadha. Dhugaa jecha ijoolleen Oromoolee akkas godhuu qabna. Hayyee galatoom guyyaa biraa rabbi nagayaan nu haa deebisu. Amina tillee galatoom nagaan naaf taa'e waan dhaggeeffataniif galatooma. Walaloo ajaa'ibaa takka qaba jetti mee Nafiisaan Dardas dhiyaatu amala kennaaf. Maqaan kiyya Nafiisaa Qaasim jedhama. Afaan Oromoo. Nageenyi haa dursu akkam naga jirtu hawwataaf manguddoon xiqqaaf guddaan martu. Baga nagaa taatan nageenyi waa guddaa kana
nagaa qabutu argata waan hundaa. Kurruufa bara koronaa irraa hafnee kana nagaa asitti wal geenyu. Dhaloonni boruu akka of hin daganne eenyummaa ofii akka hin irraanfanne warri nu barsiifatan aadaa afaan galatooma hedduu galata qabdan galatooma hedduu warri asitti dhalate dhaamsa qaba sagalee ol fuudhee isinitti lalaba. Please don't forget your identity. Jabaa jabeessi keetii wal keetii jabaa jabeessi keetii wal keetii. Waan maatiin isiniin jala dhageeffadha waan isiniin galle dhaafadhaa baradhaa waan isiniin galle dhaafadhaa baradhaa. If we're strong today, our future will be bright. Jennee baratu qabna hiikatuun malee barnoonni ifaadhaan dibaru furmaata jireenya akka godhu osoo gaafa warri hadhatu kadhatu dhufe homaa waliin godhu dhugaa walitti hafe homaa waliin godhu dhugaa walitti hafe. To learn our language, bring up everybody. Akka taanee hafne nama namaan gati akka taanee hafne nama namaan gati. Listen to your parents, listen to your community. Isaan hadha nuuf kafalaa jiran gati. Isaan hadha nuuf kafalaa jiran gati. Amman dheertuu hataatu ayinaaf wala hundaaf rabbiin dhufaaf fuudhu fedha. Isinii kaasuutu rabbiin waan yaaddan isinii haa qabu wanta hawwitan. Falfaltuuf hinaaftu rabbi isinirra haa eegu warra keessa seenee jiruu lamaa jiru warra keessa seenee jiruu lamaa jiru. Dhugaaf teerii qofa irratti nu leenjisa wanta nu fayyada qofa nu dhaalchisa wanta nu fayyada qofa nu dhaalchisa. Nuti barmaanu suumee irra dammaa hadhoomtullee dhugaa qofa nutti hima hadhoomtullee dhugaa qofa nutti hima. Mana barumsaa dura ijoolleedhaaf maatii waan hin taane godhina ijoollee duratti. Haadha yoo jabeessan boru nama taati. Haadha yoo jabeessan boru nama taati. Oromummaa hundee kiyya, Oromiyaa anaaf kiyya. Karaa daldalate kutaa oltanii aayyoon aangoo irraa aadaaf abbaan barate. Yoo itti yaaddan hedduu salphaadha. Of hin dagatinaa ijoollee jabaadha. Of hin dagatinaa ijoollee jabaadha. Magaan kiyallee amiisa biraa ta'es gooshe gama diimtuu wal uuman waan ala keessatti hedduu galatooma. Faatihaa shukriitii fi guutuu shukrii mata dureewwan waan hanga ammaa baratanii keessaa haga tokko isinii himan ariitiidha obsaan caqasaa. Qonjalamaa ambaratti afaan Oromooti. Maqaan kiyya guutuu shukrii abbaan xiqqoo jedhama barataa afaan Oromooti. Mata dureewwan waan hanga ammaa baratanii keessaa qubee gurguddoo qubee xixiqqoo qubee dubbachiiftuu qubee dubbifamaa qubee dachaa sagalee gabaabaa sagalee dheeraa jecha gabaabaa jecha dheeraa jecha laafaa jecha jabaa jecha gama duraan dheeraa jecha gama boodaan gabaabaa jecha kudhan jecha irra butaa qabu jecha irraa jecha horsiisuu hima ijaaruu hibboo tarii afaan marsuu takkaan maalii gama keenya roobee gama keessa roobee ji'oota waggaa lakkoofsota naga walgaafii maqaa mukkeen Oromiyaa maqaa bineensota bosonaa maqaa beeladootaa maqaa guyyoota torbaanii hiikaa jechootaa faallaa jechootaa maqaa qaama namaa faayidaa qaama namaa galatooma Barattuu Raadee Huseenii fi Zamzam Kadiir mammaaksa afaan Oromoo mammaaksa mata dureen isaa mammaaksa saree qofa. Kudhan isin dubbatan. Maqaan kiyya Zamuu Umar barattuu afaan Oromooti. Maqaan kiyya Raadiyaa Huseen barattuu afaan Oromooti. Sareen udaan irra ajjate jedhan kan soqatuu bahee jedhe. Waraabessiin nyaata jennaan salattiin gaggeeffamu. Sareen eegee maddaa dura hin haleeltu. Akka iji ji'atti
Bansareen bakkuma bulte walla seete. Qaawwasereen baafadde waraabessi namatti seenu. Walga'ii sarootaa bakka qajeelaa. Sareen abbaan guddiste gara nyaatu. Artu godhadhu jedhe namichi sareen nyaata dhoorkate. Sareen harka irraa nyaattee nama hin nyaattu. Sareen hattuun ija keessa nama hin laaltu. Ija albuusuu godhette sareen. Barri hammaa ta'e sareen albaate. Naafur barataa naafurtuudhaan dhaamsa gabaabaa wayii qabaamee caqasaan. Maqaa kiyya Nafuur Sultaan ani barataa afaan Oromoo. Akkam jirta saba Oromoo baga nagaa dhuftan. Har'a guyyaa taphannuun guyyaa wawalee dubbisnuun guyyaa sirbinu. Nuti gana tokkoo fi afaan Oromoo barachuu ture. Nun hundinuu waan baranne isin argisiisna. Galatoomaa barsiisa keenya waan Oromoon nu barsiiste isinillee maatii keenya waan dhuftaanii fi galatooma. Hello, how are you, Oromo? We are glad you came here safe. Today's the day where we're going to be playing. Today's the day where we're going to be dancing and singing. We have been studying Oromo for 1 year to show you what we've learned so far. We would love to thank our Oromo teacher for teaching us Oromo. We would also like to thank all the families for coming today. See you later. Hayyee barataa naafur hedduu galatoomi. Kanatti aansuudhaan hiree Abdulhaakimii fi Firaanboon Huseen jechootaa fi faallaa jechootaa isinii himan. Maqaan kiyya Firaanboon ani barataa afaan Oromoo. Jechootaa fi faallaa jechootaa dhufe. Deeme. Halkan. Guyyaa. Salphina. Kabaja yookiin ulfinna. Badaa. Mishaa. Deega. Dureessa. Dheeraa. Gabaaba. Hayyuu. Baqqala yookiin walaala. Lullaa yookiin sodaat. Haarawa. Mofaa. Bilisummaa. Gabrummaa. Dheedaa. Mataanaa. Gadda. Gammachuu. Diina. Fira. Deessuu. Ariiyuu yookiin reebuu. Arjaa. Dhodhaa. Quufa. Beelaa. Qubatee. Baqatee. Bilchaatee. Dheedhii. Ho'aa. Qabbanaa. Dheeraa. Gabaabaa. Furdaa. Qal'aa. Gurraacha. Adii. Jallisuu. Iyyuu. Abaarsa. Eebbaa. Daba yookaan micciiramaa. Qajeelaa. Dhiira. Dubartii. Mucaa. Mucattii. Qeerrittii. Qeerroo. Xiqqaa. Guddaa. Gurguruu. Bittuu. Galatoomaa. Galatooma. Ayyuu Mustafaatiif Nafiisaa Qaasim asnuun yaadha. Barattoonni teennata duraanii hiree Abdulhaakimii fi Firaanboon hedduu galatoomaa jennaani. Ijoolleen amma asii agartan tun barattoonni tun ammoo Ayyuu Mustafaatii fi Nafiisaa Qaasim jecha laafaa gara jecha jabaatitti jijjiiran jechuudha. Tokkochi jecha laafa takkatti jecha laafaa dubbattee tuun hin jabeessitii jechuudha. Sodaa. Maqaan kiyya Ayyuu Mustafaa jedhama. Maqaan kiyya Nafiisaa Qaasim jedhama. Jechi laafaan gara jecha jabaatti yoo jijjiiramu hiikaan jecha jalqabaa ni jijjiirama. Fakkeenyaaf jecha laafaa balaa, Bal'aa. Buttaa. caraa, Carraa. Rakkoo. Dhalee. gubaa, Oduu. Diddee. Sodaa. Bullee. Cirree. Harree. Sirrii. Cirree. Fiddee. Bittee. Buttee. Kuttee. Hirree. Carree. Tola. Baduu. Dhibba. Ayyee barattuu Ayyuu Mustafaatii fi Nafiisaa Qaasim jecha laafaa gara jecha jabaatitti jijjiiranii jiranii hedduu nama gammachiisaa. Akkanatti jechoota yoo bifa kanaan baratan qubee barreessuu irratti dindoo goggoranii jechuudha. Kanaafuu afaan Oromoo
seer lugaa Oromoo barattanii hojjettan malee waa barreessinu nama qaalessa xiqqoo. Amma ka ittaanu ijoolleen lamaan tunin barataa Ahmad ji'oota waggaa tokkochi ji'oota waggaa afaan Oromootiin ammajii jedha. Kun ji'oota waggaa afaan Ingiliziffaatiin isinii hima. Afaanii walii hiikan jechuudha. Ammajii, January, Gorandala, February, Bitootessa, March, Ebla, April, Shamsa, May, Watabachi, June, Adolessa, July, Hagaya, August, Fulbana, September, Onkololessa, October, Sadassa, November, Mudde. December. Barataa Imraan Ahmad afaan Oromootiin ji'a tokkoffaa irraa kudha lammaffaa mataa keessa qabatee jira jechuudha. Lammaffaan obboleessi isaallee Umar Ahmad akkasuma afaan Ingiliziitiin waan beekuuf hiikeef. Kanatti aansuudhaan Abbaa Firaa Ahmad barataa Abbaa Firaa Ahmadii fi Faatihaa Shukrii maalkeeti kan jedhu maalkeeti obboleettiin haadha keetii maalkeeti. Waan akkasii ilmoon jaldeessaa maal jedhamti kana isinii himti jechuudha. Maqaan kiyya Abbaa Firaa Ahmad jedhama. Barataa qubee afaan Oromooti. Maqaan kee Faatihaa Shukrii jedhama. Barataa afaan Oromooti. Mata duree gaafiif deebii kennaa maalkeeti jedha. Obboleessi haadha teetii maalkeeti. Eessuma kiyya. Obboleettiin abbaa keetii maalkeeti. Adaanaatiyya. Obboleettiin haadha teetii hoo maalkeeti. Adaanaatiyya. Haati abbaa keetii maalkeeti. Akkaawutiyya. Haati akkoo teetii hoo maalkeeti. Akaakileetiyya. Ilmi eessuma keetii maalitti siif oola. Durbinaa oola. Ilmi abbeeraa keetii hoo maalkeeti. Abbalammee. Abbaan akaakayyuu keetii hoo maalkeeti. Abaabayyuu. Ilmeen jaldeessaa maal jedhamtee waamamti. Chaakkee. Ilmoon gaalaa maal jedhamti. Ogoree. Ilmeen harree maal jedhamti. Nyagoo yookiin bukarii. Ilmeen saree maal jedhamti. Utillaa yookiin guugillaa jedhama. Galatoomaa. Barattuu Faayoo Huseenii fi barattuu Faatimaa Jamaa seera hibbootii fi akkaataa isaantu beekaa mee isinii himanii dhaggeeffadhaani. Maqaan kiyya Faatimaa Jamaan. Maqaan kiyya Faayoo Huseen Malee barattuu afaan Oromooti. Hibboo. Jarri afurii natti dhufan. Tokko badi jedha, tokko deemi jedha, tokko seeni jedha, tokko dhiqadhu jedha beekii naa himu. Soqadhee baradha. Soqadhu qoradhu. Hin fiiddu hin dhiiddu. Arginaa argitu. Arginaa argitu. Qabnaa qabdu. Garii ni qabnaa garii hin qabnu hin qabdan. Haadha hooti waa namaa gooti. Haadhaan hootu waa namaa gooti. Alooma mana galti. Bakkuma mara galti. Kooli mukottitti soqadha. Galchittu soqadha. Dukkana halkaniiti. Tokkicha beekti. Karaa yookiin daandii. Lama beekti. Muka. Hin ootu. Mana. Sadi beekti. Bishaan. Maraa beekti. Ayye barattoota keenya barattuu Faayoo Huseenii fi barattuu Faatimaa Jamaan hedduu galatoomaa asirratti aansuudhaan Umar Seefuutii fi Obsan Qaasim maqaa bukkeen Oromiyaa isinii himan mee hagam akka beektan laala isinillee hagam akka maqaa dha'uu dandeettan mee waan jajila kooftu dhagaya. Maqaan kiyya Obsaan Qaasim barattuu qubee afaan Oromoo. Maqaan kiyya Umar Seefuu Abbaan barataa qubee afaan Oromooti. Maqaan mukkeen biyya Oromiyaa Aaraa, Abbayyii, Amshiiqaa, Agamsa, Anshaa, Anoonuu, Biixannaa, Bulchaanaa, Beebbeessa, Baargamoo, Daanessa, Shiroontaa, Dhaddachaa, Didhisa, Dhadhaatuu, Dhangaggoo, Ejersa, Daadhii, Garambaa, Ebicha, Giishoo, Goraa, Harbuu, Gatamee, Hedheessa, Heexoo, Korrallaa, Hirtii, Koribaa, Korataa, Kaaloo, Laaftoo, Leemman, Maraaroo, Meexxii, Makkaniisa, Buna, Odaa,
Acaabsa, qobboo, qilxuu, xaanquu, qanafaa, qaliilaa, saattoo, sukkee, sokkorruu, tuulaa, waachuu, waganaa, waddees, onaa, kombocha. Galatoon. Tokkocha qofa kun mammaaka waan jidduu finna sagantaa jidduu fidanna akka yeroo dura qabsiisetti amma barattoota lama qofatu hafe. Ayyee barattuu Faayoo Huseenii fi Leencoo Huseen waan jedhan qaban tapha durii waan jedhan qabanii mee obsaan dhageeffadha. Tapha kana nama ajaa'ibsiisa. Maqaan kee Faayoo Huseen Buleeloo ani barattuu afaan Oromooti. Anaan Leencoo Huseen Buleeloo ani barataa afaan Oromoo. Mata dureen gama keenya roobe gama keessaan roobe. Roobe. Maal roobe? Maddaa marga. Maaltu dheera? Saa haala urjiiti. Haati urji jette? Jette. Maal jette? Ilma intala. Kan golloo kaayanii kan gola kaayan? Intala gola kaayanii ilma gola kaayan. Waa qalanii fi? Qalanii. Maal qalan? Korbeessa coomaati. Sii jifanii? Jifan. Naa jifanii? Si jifan. Eessa naafe? Bitima karraa irra. Soqee hin dhabne maaltu fudhate? Raawuu boddeetu hoolaan dhalee fudhate. Ariite? Ariye. Fiidde? Fiige. Kufte? Kufe. Dhiidde? Dhiige. Eessaan dhiidde? Jilba qara. Maaliin haqatte? Cabbii waabee gamaati. Waabeen guutuma hedduu. Karaa hedduu mancuufa kiyya ittiin tufinaa guute. Akkamiin jedhe? Ni konkonaate. Konkonaatu deemsa maaliiti? Konkonaatu deemsa raachaati. Raachumatu konkonaata naachi konkonaatu. Naachi waan bishaan galaati. Naachumatu bishaan gala. Roobiin bishaan galtu. Roobiin waan gurra bal'ataati. Roobimatu gurra bal'ata. Waraanni gurraan bal'atu. Waraanni waan arfi addaataati. Waraanumatu arfi addaata. Daaraan arfiin addaatu. Daaraan waan baasanii gatan. Daarama baasanii gatanii keessummaa baasanii gatanii. Keessummaan waan bulee dhufaati. Keessummamatu bulee dhufa. Galaanni bulee dhufu. Galaanni waan lafarra looyaati. Galaanumatu lafarra looya. Bofni lafarra looyu. Bofni waan nama iddaati. Bofumatu nama iddaa. Kinniifni nama iddu. Kinniifni waan dammeessaati. Kinniisumatu dammeessa. Kaamoon dammeessitu. Kaamoo waan dukkoo galaati. Kaamomatu dukkoo gala. Idaayaan dukkoo galtu. Idaayaan faaya dhiiraati. Idaayamatu faaya dhiiraati. Wanteen faaya dhiiraati miti. Wanteen meeshaa gootaati. Wantematu meeshaa gootaati. Irboorri meeshaa gootaati miti. Irboorri faaya qondaalaati. Irboorumatu faaya qondaalaati. Sokorti faaya qondaalaati miti. Sokorti faaya bareedinaati. Sokorumatu faaya bareedinaati. Maraaroon faaya bareedinaati miti. Maraaroon waan lafaa margaati. Maraarumatu lafaa marga. Margi lafaa margu. Margi soorata saayaati. Margumatu soorata saayaati. Bishaan soorata saayaati miti. Madda margi soorata saayaati. Madda margi saayaati fa'a. Dhaamti saaya namatti fa'a. Araari kiyya keenyatti fa'a. Dhageenyi nama maraatti fa'a. Barsiisaa hangafa as keessa jiranii daqiiqaa 10f waa'ee barnoonni afaan Oromoo kun eessaa ga'ee eessaa ka'e ka jedhuuf daqiiqaa 10f ibsa gabaabduu nuu kennanii hamileedhaan nu simadhaame. Ijoolleen Oromoo jirtu acha ittiin qabanaa beekaa jirtu eessa jirtu? Algarii jirra Oromiyaallee jiran jirtu. Sagantaan kun har'a kan qophaa'e kanaan dhugamatti dursa Waaqayyoon galanni haa ga'u. Lammaffaa immoo obboleeyyan keenya waan kana dhugaa nu godhanii ijoolleen keenya akkanatti aadaa keenya mul'isan arguu danda'u kiyyaaf gammachuu guddaan qaba. Ulfaataa galatoomaa wajjin dhamaatanii aadaa isaaniitti akka hidhaman gootan hundi keessan ulfaadha. Kun jalqaba xumura waan hin taaneefi waan guddoo gammachuu nuuf dagannu miti. Kanuma jechuun barbaada. Itti aansee maaliif afaan Oromoo barachuun har'a hojii jalqabaa nuuf ta'e? Maali rakkoon nutti jiru? Waan jedhurraa dubbanna jechuudha. Afaan Oromoo wanni barachuun nu barbaachisee fi it is to connect hawaasa through
duuba isaatiin Oromiyaa wajjin walitti hidhuun barbaachisaa waan ta'eef barnoota kanarraa yeroo hunda dubbannaa jechuudha. Aadaadhaan hawaasni yoo walitti hidhame gargari cituun salphatti miidhamuun rakkoo adda addaa keessa seenuu xiqqaa ta'a yookaan hin jiraatu jechuu dandeenya. Yoo jiraatillee waan irra aanamuu danda'u jechuudha. Dhugaa or language maal jechuudha hoo jenne is a greatest human attribute. Ilma namaatii fi bineensota wanni adda godha afaan kana jechuudha. Afaan ittiin haasofnu kanatu adda nu taasisa. Kanaafi afaan baranna jechuudha. Afaan kun ogummaa arfan qaba. Ogummaan dhageeffachuu, dubbachuu, barachuu, barreessuu fi dubbisuu kanneen qaba jechuudha. Oromiyaa keessatti afaan Oromoo garuu afaan dubbatamu malee afaan barreeffamuu hin turre. Waggaawwan amma 1992 asii haga bara TPLF jechuudha. Achi dura afaan keenya afaan simbiraati jedhama. Afaan simbiraatti laakama jechuudha. Har'a ammoo sadarkaa kana geenye galata waaqaati. Ogummaa barreessuu dubbisuu kanallee ijoolleen keenya nu baratanii nu dhageessisanii jiru. Ulfaadhaa Rabbi sinaa guddisuun jedhaan. Kanatti ansi ammoo multilingualism maali afaan adda addaa barachuun barbaachisaa ta'e yoo jenne tokkoffaan afaan aadaa barachuun kun seera uumamaatillee mirga dhalootaati. Ijoolleen afaan aadaatiin barachuun murteessa. Afaan aadaatiin yoo hin baratini barnoonni baratan kun baay'eedha. Akka nama gufuu tankaarfataa gufuu irra deemuuti jechuudha. Afaan baratu deebi'anii barnoota baratu. Kanaaf afaan aadaa barachuun faayidaa adda addaa qaba. Faayidaan inni qabu kun in ilaallaa jechuudha. Kanaaf afaan aadaa barachuun barbaachisaadha. Hiriyyaan isa qaamaan beektus ta'e isa qaamaan hin beekne fakkeenyaaf hiriyyuu kanaan wal bartee asumaa fi duudhaan afaan wal beektu ta'uu mala hiriyyummaa. Waan an arginu wayitu jira. Namoonni tokko tokko hiriyaa kee baay'ee jaalatu. Kan waan barumsa qabu dalagu gadala gosaawwan barsiisoo fi bohaarsoo ta'an dhoobaa fi jecha waan maatii wanna barsiisaa yeroo jedhan ni jira. Yeroo kana koomentiin dubbisee keessatti namoonni tokko tokko sooshaal miidiyaa kana irraa hiriyyaan qabu yookaan immoo hiriyoonni koo abala qofa yeroo jedhanii arge. Hayyeekaa isa qaamaan beektus asumaan yookaan akkanumaan wal beektus yoo ta'e dhiiras yoo ta'e dubaras haa ta'u maxxansaa dubaras yookaan dalagaa irratti yoo ati waan hin malle yookaan waan qajeelaa hin taane dhabde lakki badii dalagdee jirtaa barman wanti akkanaa sirraa hin eegamu dhiisi waan akkanaatti lammate hin deebiin yoo immoo dogoggorte iddoo akkanaatti dogoggortee kan sirreessi inni hafu sirriidha. Itti fufi yoo yaada gaarii fi qajeelaa ta'e immoo waaw namatti tola yaadanii jabeeffamuu qabudha. Bifuma kanaan itti fufi jettee erga dabarsite hiriyyummaa kooti tiriyyuma kooti gaafa wal argines oolmaa kanaa olii waliif ooluu dandeenya. Hayyee kaasiin qaba wal qabna. Akkamittiin hiriyaa hin qabu jettare moo hiriyaan akkamiin ibsama maal gochuu qaba ture moo natu dogoggoree hiriyaa kana irraa addatee ni jira yoo jiraate ni naaf hima. Namarraa waan gaarii eegurra ofii gaarii ta'uutu dursa. Yoo gaarii taate yoo nama jaalatte yoo nama kabaje yoo nama amante ni jaalatamtanii kabajamtanii amanamta isa namarraa eegdu dursi raawwataa ta'e argamu. Hiriyyummaa waan salphaa miti inni hin goosi waan dhageeffatanii galatoomaa. Warroota waltajjii kana qopheessaniif akkasuma ammoo ilmaan isaaniitis asii barsiisaa jiran irraa gaafiif deebii goona. Gaafiin kennaaf ammoo obboon asitti dhiyaatanii as jiran kun maqaa isaanii himachuudhaan jalnuu qabu. Maal jettamee qophii har'aa kana maqaa keessan himachuudhaan? Maqaan kiyya ani Hussein Kuleeloo jedhama. Qophiin baay'ee nama gammachiisa. Ijoolleen tiyya duras afaan dubbatanii garuu haga barumsi kun eegalan baay'ee hedduu barreessanii baay'ee hedduu dubbisanii akkuma argitan sanii
walaloo akka fedhanii waa barreessu akka fedhanii dubbisuu danda'an baay'ee gammachuu guddaa tokkotti qabanii galatoomaadhaan Oromoon kan bareeda ijoolleen kun yeroo isinis gargaartanii tajaajila adda addaa gootanii karaa zuumiitiin baratan keessaayyuu ijoollee biyya ambaatiin guddatan kana bifa kanaan guddisuudhaan akka waltajjii irratti arginu ijoollee keessan kana ijoolleen lama baniitiin baacoo garagaraa nu taphachaa turan ijoolleen keessan isaan kana akka akkana fakkaatu abbootii ijoollee kan biyya biraatiin guddatan fedhan Awurooppaa haa jiraatanii fedhan Afrikaa haa jiraatanii fedhan biyya kanaa haa jiraatanii isaanii kanaaf dhaamsa akkamii dhaamuu dandeettan? Afaan dubbachuu callaa utuu hin taane afaan kana barachuun ijoollee haala jireenya isaanii keessa waliigaltee maatiitti baay'ee murteessaa tokko. Maatiin marti afaan Ingiliffaa danda'e yookaan ijoollee tanaan kominikeetii guddaa waliin godhuu illee hin danda'anii dhuma beennaa rakkoon guddaan kan jiru hedduun ijoollee warri maatii isaaniitti dhibee guddaa ta'anii waan kana gaafa afaan ofiitii waliin dubbatan waan warri jedhuun waan irraa dhageettuuf ijoolleen waan kana namuu faanaa bu'ee ijoollee ofii barsiifatee ofiillee mana itti haasa'anii ijoollee ofii karaa saniin yoo qajeelfatan baay'ee waan guddaa natti fakkaata. Bareeda. Ijoolleen amma barnoota isaanii sadarkaa duraa fixanii jiran OGMC damee barnoota waan kana tajaajilaa jira. Yeroo itti aanuuf bara itti aanuuf maal dhaamtaniif OGMC akka maal ta'u barsiisota isaaniifis haa ta'u akka dhaabbata kanaatiitti wanni isin dhaamtan wanni isin qeexxan yoo jiraate ifatti. Ani gara kiyyaa ijoolleetti ganama irraa ka'a halkan yoo hojiillee bulee ganama ka'ee ijoolleetti bira taa'ee waan barsiifadhuuf haga barsiisutti argutti jira baay'ee waan nama gammachiisaati waan uummanni yoo faanaa bu'ate malee isaan wanni godhan tokko illee hin jiru. Miidiyaan kun dhaabni kun egaa akkana faanaa deemee ijoollee waan nama barsiisu ta'e namni faanaa deemee ijoollee ofii barsiifachuun baay'ee waan isaan fayyadan na fakkaata. Kanaaf uma dhugaa jirtutti kana kan jijjiirama guddaa tokko argee ijoollee xiyyaarra bira taa'ee sa'aa kennee fi ijoollee barsiifata. Baay'ee galatoomaa Hussein Kuleeloo dhaamsa dhumaa yookaan kanan nafi waan jettu itti dabaluu dandeessaa. Oromiyaa Global Miidiyaan ammallee deebii haa jabaatu jenna dhaloota haaraa haa qabu jenna kanuma isin maal jettu? Galatoomaa wanni biraa wanni jennu hin jiru wanni guddaan biyya kanatti nu baasu ilmaan ofii afaan ofii barsiifachuu of barsiisu. Gaafa afaan ofii baratan haadha abbaa ofii beekan yookaan akkuma namu argu sana akkuma ijoollee jirtu kana waan ta'eef kanaafuu itti fufuu qabna afaan adeemuu qabna galatoomaa. Horaa bulaa. Badhaadhaan mallee haa bagana ga'an dhuftan. Maqaan kiyya hiree jedhama hiree Abdurrahmaan barattuu afaan Oromoo walaloo isinii qabadhee dhufe mata dureen walaloo kiyyaa gaafii gaafachuu gurri albaala fagaa kanamaa immoo waa dhaga gurri ijaa gabaasaa dhaga'ee garsiisa ijji qalbii gabaasaa argee qalbii qabachiisa qalbiin sammuu gabaasaa sammuu barumsaan gabbisa baratee barsiisa teknooloojii garsiisa addunyaa kana fuudhee harkatti deebisiin garsiisa Itoophiyaa hacee nyaattee jawaari hoo maal yaadu aadaayyii ofii nyaatoti abbaan hoo maal yaadu amma bira qaalii nu biraa kam rakkasa biyyaa baqachuun kun maaliif nu bira rakkasa maaltu biyyaa nu baasayyee maalumaaf baana isin gaafadhee deennaa deebisaa deebisaa mee biyyi seennatam mee natii maamaqaa ani achitti dalallee kan dalallee biyya baqaa mo'oo jennaan mee maal waliinaa himtu jennaan itti kanaan hin beeku oo jennaan oonaa gale Oromiyaa dhalootaa dhaabbaa kiyyaa anallee biyya kiyya ati bilisoomsi yaa rabbii kiyya haati dhaltee tam haati buddeenaa tam mee maqaan kee taagaa Itoophiyaa moo Oromiyaa tana dhaadhattee guddifte hayyoo fi addunyaa guddifte Itoophiyaa haadha buddeenaa taayoo fi nyaattee bara baraan kuffifte akka leenjisoo diigaa akka ishee garbaa waaqoo guutuu jaatanii ani waan hayyuu nyaattu fe'uun galee biraan nun gali lammii Itoophiyaa baqqalaa hiitee laguma baasi malee gadoo haadha buddeenaa dhaloonni yoo hin wallaan galatuma. Hordoftoonni Oromiyaa Global Miidiyaa irra jirtanii fi akkasuma immoo Oromiyaa Global Miidiyaa damee barnootaa irraa laayifii irra jira ammaan tanatti asumaan ammoo barsiistuu arganneetiin barsiistuu Oromiyaa Global Miidiyaa damee barnootaa irratti barsiisaa jiran argannee dubbifne akkasuma immoo duratti abbootii ijoollee dubbisnee turre amma hoo barsiistuun dhaamsa akkamii akka qabdu ijoolleedhaaf maal akka dhaamuu danda'an haawwotiidhaaf gaafii gaafachuuf deemna maqaa keessanis achumaan himachaatiin akkaataa itti barsiiftanitti yoo jennu qabdan gaarii. Tole
Maqaan kiyyaa Asteer Dawaanoo Heebanoo jedhama. Barsiiftuu qubee afaan Oromooti jechaadha. Ayyee mee akka margitan barnoota irraa barsiisaa jirtan kana ijoolleen hagamsi innaan barachaa jiran abbootiin akkam barsiisaa jiran? Akkuma argitan kana hedduu nama gammachiisa. Ijoolleen biyya alaa kanatti biyya faranjii keessa dhalattee akkanatti wanna aadaatii fi wanni garaagaraa wanni afaan Oromoo ilaalu seerlugaa ilaalu tokko duunafin akka tabiyyaa caalatti nu boonsitee akkanatti waan arginu bu'aan keenya deebineetiin nu akkana arginu hedduu nu gammachiisa jechaadha. Bareeda Oromiyaa Global Miidiyaan qophii akkanaa qopheesseetiin tajaajilaa jira damee garaagaraa irratti dalagaa jira kanas beektuu keessa jirtan waan ta'eef amma waa'ee damee barnoota irratti qiyaafateetiin kan dalagaa jiru kana abbootii ijoollee maal haa godhanii jettan kanas keessa jiraniif kan asiin ala jiran. Abbootiin ijoollee dhugama dubbachuudhaaf baay'een isaanii hedduu nu qarqaaraa turanii qarqaarsa isaaniitiin kan ka'e jechaadha. Ijoolleen tun dhawoo akkana dhaabattee wanna hin eeggatamne dubbisanii akkanatti waan hin yaadamne godhan qarqaarsa maatii isaaniitiin jechaadha. Maatiin hafanis kanarraa barataniitiin akka ijoollee ofii jajjabeessanii nu waliin nu qarqaaranii ijoollee ofii jala deemanii qarqaaran jedhamuun fi barbaada jechaadha. Ayyee galatoomaa gaafii gabaabduu godhameef waan argaa jirtanitti kanatti akka gammaddan abdiin qabaa. Ufii waan gootaniif isinis galatooma waan godhame ammoo daran jabaattanii akka dalattan abdiin qabna maatis ta'ee ijoollees qabdanii akka gaarii tajaajiltanii fuuldura akka deemtaniif asumaan dhaamsa uummataa ta'uu danda'a. Galatoomaa koottaa galmeeffamaa isiniin jedhanii ammallee kanumaan fixanna yoo yaada biraa haaraa qabaattan yookaan wanni isin gaafanne yoo jiraate gaafii gabaabduu bira keessatti itti dabaluu dandeessa. Wamaayyuun qabu wanna kanaan caalaa wanna hin qabu hedduu galatoomaa waan affeertanii fi isiniin jechuu barbaada.
Anak Gammadii Barataa Gammachiis Guyyuu barattuu Iftii Aliyyii Barataa Soofii Gammadii Hiree Yusuf Gadaa barattuu Hiree Yusuf Gadaa Hawwii Gabii Mabusa Abdurrahman Nafuri Sultan Bona Sultan Jamila Umar Pita Sultan Imran Abed Bona Abed Gammachuu Mustafa Hussein Kabirna Hussein Adam Musa Murad Seyfu Adam Musa Murad Seyfu Irshad Adil Umar Oromiyaa Global Miidiyaan damee barnootaa asitti laayifii dhiyeessanii waltajjii guddaa ijoolleef qopheeffame kana irratti jirra. Isa kanaaf ammoo iyyuu fagoenya irraa akka kaatanii dhuftanii beeknaa mee maqaa keessan himachuudhaan yaada qabdan waa'ee har'aa ilaalchiseetiin akka qoodanii kennitan isin gaafama. Galatooma carraa kana naa kennuu keessanii fi maqaan kiyya Muhammadoo fi Qabdallaa jedhama. Ilmantan irraa dhufee warri qophii addaa hedduu waan nama gammachiisaati. Ijoolleen teenya ji'a 10 afaan Oromoo damee adda addaa irratti qubee dubbisuu, barreessuu akkasumas aadaa akkaataa nagaatti wal gaafatan maqaa mukkeenii hibboo hibibii mammaaka kanneen maraa baratanii as ammoo bifa waliigalaatiin garkutaa Kanadaa adda addaa irraa dhufanii waliigala kanatti wal argamuu isaanii hedduu waan nama gammachiisaati. Qophiin adda argine kun dhugumatti onnee nama godha. Dhaloonni dhufu kun akka gartee eenyummaa isaa beekee eenyummaa isaa tiksee akka dhaloota biraatti dabarsu abdii cimaa nu keessatti uumira jechuudha. Ayyee galatoomiisiin jecha mee ati ijoollee kana asitti akka barsiifataa jirtu argaa jirra. Ijoolleen tee waa hedduu dubbistee waa hedduu dalagaa jirti. Warra hafaniif ammoo maal dhaamuu dandeessan? Maaliin jechuun wanni jedhuun barumsi meeshaa gartee namni ittiin guddatu. Namni
bakka adda addaa jiraachuu danda'a, yaada adda addaa qabaachuu danda'a. Waa'ee barumsaa irratti garuu namni martuu tokko ta'ee instituushinii barumsaa kana utubanii ilmaan isaanii fidanii akka eenyummaa isaanii baratan godhuu irratti koottaa hirmaadhaa dhiyaadhaa jedhaan. Wanni kun bakka ijoolleen yoo xiqqaate luqoota afaan isaanii itti sirreeffatan yookaan ammoo akkaataa qubee afaan Oromootiin itti barreessaniif itti dubbisan itti baratan irra xiqqaa jechuu kiyya yookaan ammoo mammaakallee waan kompleksii ta'e waan xaxoo afaan keessa jirullee bakka itti baratanii dhiyaadhaa. Yoo gaafii qabaattanillee OGMC gaafadhaa. Gaafiin bal'inaan isinii deebi'a warra hoogganootaatiin jedheetiin amanaa galatoomaa jedha. Ayyee ulfaadhu OGMC'n gaafa jalqabu yaada ummataa kan jedhuun jalqabee ture gaafiif deebii akkasii godhametti abdiin qaba. Waan amma godhamaa jiru keessaa wanni silaafuu hin deebine hedduu waan damee barnootaa kana gaafsan nutti bitanii turtan. Amma hoo akkamiin yaaddan waan sana? Hin qaabadha dhugaadha na affeertanii turtanii isin tun affeeree gaafsanillee waa'ee ijoollee damee tokko goonee dalannanaan jettanii akkasuma jecha keessan eeddanii waa'ee ijoollee irra daladdanii bu'aa isaa dhagarre jechuudha. Kun bu'aa isa jalqabaati. Hopefully waggoota dhufan keessatti hagana caalaa daladdanii namni amma mi'aa keessanii faayidaa keessanillee argee itti dhufeetiin bu'aa kana caalaa gammachuu hagana caalaa arguuf teenya jedheetiin abdii guddaatti qaba. Gaafsan piroomiis adii seentan dalagaan itti agarsiiftanii yeroo kanatti hunni namarraa barbaachisu hunni miidiyaa afaan Oromoo irraa barbaachisu baallama seenu hawaasaaf baallama seenan sana ammoo qabatamaan agarsiisuun hawaasni amantii orgaanaayizeshinii yookaan dhaabata irraa qabu cimsa jechuudha. Cimsanii jirii jabaadhaa isin waliin jirraa namoota waan kanatti illee hirmaanne dhiyaadhaa jennaani nama nu beeknu illee akka itti hirmaatanii qooda irraa fudhatan ni affeerraa gammachuu guddaa isinirraa qabna. Ulfaadha mee yaada keessan kan dabalataa yoo jiraate kana ka jechuu dandeessan? Yaada tokko jedhuu barbaada. Namni hawaasni keenyas hawaasni biraas yaada adda addaa qaba. Akkaataa gartee ilaalchaa hubannoo siyaasaa, hubannoo yaadaa, hubannoo waliigalaa kana madditti dhiisanii barumsa ijoollummaa eenyummaa isaanii itti cimsitan kanatti wanni kun waan jenereeshinii ijaaru waan dhaloota ijaaru itti dhiyaadhaa koottaa qooda irraa fudhadhaa. Ijoolleen irraa haa barattu, aadaa ofii haa barattu, eenyummaa ofii haa barattu yookaan ammoo akkuma Noorz Ameerikaa kanatti warri gurraachaa kun ganna dheeraa dhufanii eessa dhufta yoo jedhaniin just am gurraacha malee eessa akka dhufe hin beeku. Biraazilii dhufe, Arjentiinaa dhufe, Afrikaa dhufe hin beeku gurraacha ta'uu isaa qofa beeka. Yoo wanni akkanaa kun jajjabeeffamee hin ta'ini akkas ta'uu irraa shakkii hin qabu. Gaarantii hin qabdu jechuudha akkas hin ta'an jechuu irraa. Kanaaf itti dhiyaadhaa jenereeshinii keessan akka isaan eenyummaa isaanii bakka isaan dhufan afaan isaanii aadaa isaanii akka beekan itti dhiyaadhaa irraa baradhaa fayyadamoonni kafalanii jiru. Hojii misaa gammaa dirasii wanni na kafalchisanii jiru hangara kiyyaan bilisa. Barsiistonni yeroo isaanii gubanii humna isaanii gubanii barumsa isaanii gubanii nu barsiisan. Kanaaf wanni kun waan gatii fi wanni cimaa xiyyeeffannaa guddaatti kan irraa fudhatanii dhiyaadhaa isiniin jedha galatooma. Bareeda OGMC ammas marraa lammaffaa reejistir gochuuf deema. Waa'ee reejistir gochuu kanarratti isin hoo akkamitti qophooftan abbaatiin maatii ijoollee? Meen hangala reejistir jechuu keessan akkam? Bifa haaraatti wargalmeessuuf deema. Ijoollee haarawas yaamaa jira affeeruuf deema. Isin hoo akkamitti qophooftan? Wanni itti qophoofnu akka gaariitti qophoofnu nama illee hin affeerra. Nama nu beennu illee akka isaan qooda irraa fudhatanii buna. Wanni ammoo akka yaadatti kennuu barbaadu hin argina liinkii manoota adda addaa irratti akka gartee OGMC namoonni qooda irraa fudhatan gootanii agarra. Sun akkuma jiru taa'ee kallattiidhaan warri hojii raawwachiiftuu fi namoonni illee namoota bilbilanii akka gartee galmeessu jiru akka haarawatti galmeen akka itti fufaa jiru quba qabsiisanii beeksisa gartee OGMC kana maxxansuu qofa osoo hin taane kallattiidhaan abbootii ijoolleetti bilbiltanii galmee akka haarawatti eegallee jirra jettanii piroovinsii yookaan ammoo kutaalee Kanadaatiif bakka adda addaatti akka beeksiftan suduudhaan abbootii ijoolleetti osoo bilbiltanii irra caalaa bu'aa qabeessa jedheetiin amanaa. Kanaafuu nullee haga dandeettii kennaatiin namoota naannoo jirutti qooda irraa fudhatan akka qooda irraa fudhatan ni affeerraa jedheetiin fudhanna kan akka dirqamatti. Ayyee ulfaadhaa isiniin jedhaa galatoomaa karaa dheeraa kana deemtanii irra edimintiri irraa kaatanii as dhuftanii asittis kunoo tajaajila akkanaa kennuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jedhaa maamila gaarii OGMC akka taataniif abdiin qabnaa fayyaa. Isinis ulfaadhaa kaameraamaanii fi OGMC boordiin keessan cufa galata guddaa ol fida isinii qabna. Thank you so much.